Ashama harka fuune meediyaa aynaa agarraa kanneen nu hordofaa jirtan hundi keessanuu akkam ooltan isiniin jechaa oduu keenya ijoo biyya keessarraa kan kaanu yoo ta'u obbo Taayyee Danda'aa akkuma ammaan dura mana hidhaarraa mana murtiitti deddeeffamaa ture arras mana murtiitti dhiyaatuun isaa dhaga'ame. Itti dabaluudhaanis ajajaa waraanaa duraaniitti TPLF kan ta'e Birgaadeer Aarmii 15 Jeneraal Gawush Gabree sababa hidhamuu isaatiin obbo Geetaachoo Raddaa mufii qaban ibsuun kun cuunfaa oduu biyya keessaa yoo ta'u tamsaasa kallattiin kara oduu biyya alatti yeroo dabarru oduu biyya alaatiin Tiraamp dhimma Giriinlaand irratti duubatti deebi'uun hin jiru jechuun jala sararanii dubbatan. Dhimma Itoophiyaatii fi Ijiptii irratti mootummaan Ameerikaa obbo Doonaald Tiraamp ani yeroo hunda Naayil akka Masri keessa ta'ettiin akka waan Masri keessaa ta'ettiin yaada Naayil piraamedoota waliin bareeda isaan garuu ni hidhan jechuudhaan Itoophiyaa irratti dhiibbaa godhuun kun tamsaasa oduu guyyaarraan tanaati. Odeessa biraatiin ONLF fi dhaabbileen sadii gamtaa hiree murteeffannaa uummata Somaalee jedhamuun uuman. Doonaald Tiraamp Giriinlaand fudhachuudhaaf humna waraanaa fayyadamuu dhiisuu isaas amma dubbate. Kun cuunfaa oduu guyyaarraan tanaa qabannee isin dhiyaanne haga xumura sagantaa keenyatti nu wajjin turan afirraa keenya. Daataa ministeera nagaa kan turan obbo Taayyee Danda'aa erga aangoo irraa kaafamanii booda himataawwan irratti dhiyaate keessaa itti fayyadama meeshaa waraanaa seeran ala kan ilaalu hidhaan waggaa 7 fi ji'a 2 itti muramuu ni yaadatama. Erga himata kana adabbii murtii argataniin booda ammoo himataawwan haaraa 3 irratti banamuun dhimma isaanii mana murtii olaanaa federaalaa dhaddacha lidadaatti hordofurratti argamu. Himata jalqabaa humnootii biroo waliin waloomuun hokkara kaasuu mootummaa falmee humnaan diiguu fi himanni lammaffaan raayyaa ittisa ilaalchisee odeeffannoo sobaa fi dogongorsiisaa ta'e dubbataniirus kan jedhu. Himannaan sadaffaan immoo gaaffii fi deebii hoorni konfedereeshin irratti taasisaniin sirna seeraan hundaa irratti duula gochuun yakka mootummaa sarbus kan jedhu. Yakkoota isaan ittiin himataman sadan keessaa himanni tokkoffaan seera yakka bara 1996 ba'e bu'uureeffateen yakkoota keewwataawwan biroo keessatti eeran kan wabeeffatte ta'eef akka fooyya'uu manni murtii beellama darbe irratti jala murtii kenne ture. Abbaan alangaa himata kana fooyyessee akka dhiyeessu bu'uuruma ajajameen beellama haaraa irratti himanni kan fooyyee dhihaachuun eeran. Abukaattoon obbo Taayyee Danda'aa Abukaattoon obbo Taayyee obbo Abarraa Negos abbaan alangaa bu'uura ajajaa mana murtii sanaan himata tokkoffaa sana fooyyesse dhiyeesseera. Himanni fooyyee kunis nu qaqqabeeras jedhan. Ajajaan humna duraanii humnoota nageenyatti Aarmii 15 Birgaadeer Jeneraal Gushoo Gabree to'annoo jala oolfamuu maddeen keenya kan gabaase namni kamuu seeraa olii miti kanaaf hidhameeras jedhan. Ajajaan olaanaa waraanichaa odeeffannoo akka jedhanitti Jeneraal Gushiyaaliin waliigaltee TPLF geggeesseen warra deeggaranii fi hidhattoota naannichaa bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaan durfamu akka jijjiiramuu gaafatan mormuun beekaman. Ajajoota koorii olii jedhamuun kanneen beekaman mormaa kan turan namni kun amajjii bara darbe keessa hidhattoota kanneen keessaa uggurama. Biiroon nagaa fi tasgabbii naannichaa ibsa sanbata duraa darbee feesbuukii isaa irratti baaseen miseensota naamusaa fi seera sarbaniiru jedhamuun irratti tarkaanfii seeraa fudhachuun ibsan. Maqaa isaanii osoo hin eerin hoggansa loltoota tokko tokko qaamoleen jedhuun seera loltummaa sarbuun gocha hin malle keessatti hirmaachaa jiraachuunsaa barame jechuun himatame. Obbo Geetaachoo Raddaa erga karaa feesbuukii isaanii maxxansaniin hidhamuu ajajaa kanaatis ni morman. Waa'een ukkaanfamuu Gawush Gabree baay'ee dubbachuu hin barbaadu. Waa'een maalummaa isaa fi gootummaa isaa hunduu ni beekas jedhan.
Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dubbii dhimma hidha haaromsa laga Abbayyaa irra deddeebiin kaasaa kan ture Itoophiyaan hidha bishaan dhabuu laga Abbayyaa irratti waan ijaarteef furmaata itti gochuu qabas jedhama. Tiraamp kana haa jedhu malee garuu hidha laga Abbayyaa bishaanichaa akka hin hirrifne inumaatu bifa walqixxeen akka deemu taasisuu isaa Itoophiyaan irra deddeebiin ibsaa turte. Tiraamp haasaa waggaa tokkoffaa gara aangootti deebi'ee ilaalchisuun taasiseen osoo gidduu seenee dubbii hammaataa dhufe hin tasgabbeessine Itoophiyaa fi Masriin dhimma hidha irratti wal loluuf turan kan jedhu. Tiraamp karaa Masrii dhaaluudhaan guyyaa har'aan tana ani yeroo hunda Naayil akka Masrii keessa ta'etti yaada. Naayil piraamidoota Masrii waliin bareedas jedhan. Akka pirezidaantiin Tiraamp jedhutti lagni Abbayyaa Masrii qofaa miti. Ka'umsi bishaan kanaaf laggeen Abbayyaatti yaadni guddaanis Itoophiyaa keessaa kan malees bishaan laga Abbayyaa harki 85 Itoophiyaa irraa kan burqu laga xiqqaa Naayil jechuun pirezidaantichi ibsus ragaaleen akka agarsiisanitti garuu kiiloomeetira 6,650 dheerachuun addunyaa irratti tokkoffaadha. Garuu muummichi ministeeraa guddaa Tiraamp laga xiqqaa jechuudhaan laga kanas xiqqeessuun isaa ni yaadatama. Akka dhaabbanni biyyoota gamtooman UN jedhutti lagni Abbayyaa biyyoota Abbayyaa 11 waliin gahuun qaxanaa sana keessatti tasgabbii fi nageenya bishaan irratti laga faayidaa olaanaa qabuudhas jedhan. Pirezidaantiin Tiraamp ammas akkuma kanaan dura hidha kana ijaaruu irratti maallaqa Ameerikaatu gargaares jedhanii dubbii sobaa jedhu warri Itoophiyaadha. Hidha kanaaf eenyu akka kaffale beektu USA'n akka ani yaadutti addunyaa irratti hidha guddicha jedhee itti dabaluun maallaqa Ameerikaa kennite jedhame kana ilaalchisee Tiraamp hidha kana Ameerikaatu maallaqaan deeggare yoo jedhu kun akka jalqabaa miti. Kanaan duras irra deddeebiin Ameerikaan hidha haaromsa guddicha Itoophiyaaf deeggarsa maallaqaa gochuu ishee dubbate. Kanaan dura dubbiin pirezidaantii Tiraamp biyyi isaa ijaarsa hidha haaromsaaf gargaarsa maallaqaa taasisee jedhuun dubbateen dogongora ta'uu Itoophiyaan himte. Hidhi haaromsa guddichi Itoophiyaa liqaas ta'ee gargaarsa alaa tokkoyyuu malee guutummaatti humna mootummaa uummata Itoophiyaan ijaaramuu Itoophiyaan yeroo hedduu irra deddeebi'uun dubbatti. Tiraamp Girlaandi albuuda isaaf osoo hin taane nageenya biyyoolessaaf barbaannas jedhan. Girlaandi lafa bal'aa uummata baay'ee hin qabne kan hin misoomnee fi humna ittisaa hin qabnedhas jedhan. Girlaandi keessa albuudni gatii jabeessaa jedhamu hin jiru. Garuu nageenya biyyoolessa keenyaaf nageenya idil addunyaaf barbaannas jedhan. Girlaandi argachuuf marii hatattamaa gochuu barbaada jedha Tiraamp. Pirezidaantiin Ameerikaa jaarraa lama oliif Girlaandi bituuf yaalaa turaniiru jedhe. Ameerikaa qofaatu lafa cabbaa'aa guddaa kana misoomsuu eeguu fi fooyyessuus danda'as jedha. Sababa kanaaf hidha hatattamaan laficha fudhachuus kan qabnu jechuun muummichi ministeeraa Tiraamp dubbatan. Gareen adda bilisa baasaa biyyoolessa Ogaadin ONLF kan Abdurrahmaan Mahdiin durfamuu fi dhaabbilee siyaasaa naannoo Somaalee irratti xiyyeeffachuun socho'an lama gamtaa hiree murteeffannaa uummata Somaalee jedhu hundeessan. Hundeessitoonni gamtaa kanaa garee ONLF dhaaba siyaasaa Congress for Somalian Case fi dhaaba siyaasaa Somalia Religion Democratic Alliance jedhamudha. Dhaabbileen kunneen ibsa waloo baasaniin marii faayidaa hin qabne mari'achuun bariisaa darbeeras jedhan. Jaarmiyaaleen siyaasaa sadeen gamtaa uumamuu kan ibsan ibsa kibxata amajjii 2026 miidiyaa hawaasummaa ol irratti ba'een gamtaan haaraa kun waltajjii siyaasaa dippiloomaasii fi hawaasaa qindaa'e ta'een kan bakka bu'umsa siyaasaa uummata Somaalee cimsuuf hundeeffames jedhan. Mirga waloo uummata Somaalee kabachiisuu akkasumas carraa siyaasaa kabaja uummatichaa mirkaneessuunis kaayyoo hundeeffama gamtaa kanaa ta'uu eeran.
Ibsa gamtaa kanaan haaraa baaseen mootummaan Itoophiyaa kan duraanis turan akkaataan ittiin uummata Somaalee bulchaa turan daba kan guutamedha jedhan. Siyaasaa keessa moggatti baafamuu, bulchiinsi waltaan humnaan irratti fe'amuu, caasaalee ijaarsa mootummaa keessatti dabii irratti raawwachuu fi ummatoota kana faana qixa ilaalamuu dhabuu akka fakkeenyatti eera dhaabbatichi kun. Ibsi kun erga ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad aangoo qabatanii booda waliigaltee OLF waliin mallatteessan dabalatee tattaaffiiwwan gara araaraa fi haqatti geessan hunda yaallee xumurreerras jedha jaarmiyaan kun.